Ashamaa harka fuunee hordoftootaaf daawwattoota gammee tuubii nagaaf jaalattummaa waaqayyoo bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Dambalii jaalalaa tokko isinii qabadhee dhufeera. Gammee tuubii waliin turtii gaarii taasisaa. Maatii koof jechan jireenya koo dhabuuf jira. Ani ammaaf maqaa koo himachuun barbaadu. Dhaladhee kanan guddadhee Arsii Lixaatti, amma kanan jiraachaa jiru Oromiyaa keessa. Anis akkuma nama kamuu ulaagaa daa'imti tokko arra dabartu hundaa argan keessa darbee booda gara addunyaan har'a jiru kanatti as qaaree amma kanan hojjechaa jiru magaalaa Finfinneeti. Akka carraa ta'ee yeroo boqonnaa kootti gammee tuubii fi dambaliiwwan jaalalaa garagaraa dhaggeeffadha. Sana boodas maaliif yaada kiyyaa yaadan ittiin rakkadhu kana gara gammee tuubiitti hin qooddanne yookiin hin erganne jedheen gara gammee tuubii as qaari'uuf malee gammee tuubii keessaa waan gaariitu jira jedhee waan yaadeef akkasumallee dhaggeeffattoonni gammee tuubii yaada isin kennitan bareedaa waan tureef sanumaafan yaada koo natti ulfaatee jiru kana isiniif qooduuf dhufe. Yaa obbolaa koo natti hin laalinaa. Dhagaanii har'aa akkuma isiniin jedhee nama umuriin koo bultii ijaaruuf ga'ee arra darbeeyyuu jechuun danda'a. Har'aa ergan addunyaa hojiitti dabalamee yuunivarsiitii irraa eebbifamee waggaa 3 lakkoofsisuufan jira. Gaafan barattu turetti mucaa dhalootaan godina Shawaa Lixaa ta'e tokkon jaaladhe. Akka carraa ta'ee aniif mucaan kun magaalaa itti dhaladhe kana keessatti kan nuti wal barre. Yeroo sana inni dhimma hojiitiif kallattii sana dhufee waan achi jiruuf sagantaa garaagaraa irratti darbee waan hirmaadhuuf innis sagantaa sana irratti waan hirmaatuuf akkasuma immoo namni kun sirballee hedduu waan jaalatuuf lafa sagantaa kanatti isa bare. Sana booda argan isa baree takka waliin adeemne booda mucaa kanaan adaraa kee dhuguma nama oromummaaf quuqqamuu fi nama cimaa yoo taate gaaffii jaalalaa naaf hin dhiyeessin. Maaliif jennaan namootan baay'ee jaaladhuu fi daandii oromummaatiin itti dhiyaadhee sababa isaan gaaffii jaalalaa naa dhiyeessanii fi wantoota hin taane yaadaniif irraa fagaachuu danda'eera. Siin garuu bifa sanaan dhabuun barbaada jedhee anaaf inni osoo waan adda ta'een keessatti mul'atiin akkasiin waadaa waliif galle. Garuu olee bulee haalli aniif inni walitti dhiyaannu hedduu cimaa ta'aa deeme. Innis egaa ilmoo dhiiraa yookiin ilmoo namaa waan ta'eef yaadni isaa jijjiirramaa deeme. Ani garuu mucaan kun tasuma natti jijjiirrama jedheen eegne. San booda argaa waggaa tokko ol waliin bifa obbolummaatiin turree booda gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Maali akkamitti gaaffii jaalalaa naa dhiyeessita? Waliin dhiyeessinu jennee waliin mari'anneen turree jedheen isa gaafadhe. Innis egaa homaa gochuu hin danda'u. Na jibbitu na jibbi, garuu nama jaalatan kana dabarsanii nama biraatiif kennuun baay'ee waan ulfaatuuf jedheen gaaffii jaalalaa si dhiyeesse. Yoon si jaaladhes ulaa yookiin immoo waan duraan arra jirru sana ni cimsa jedheen malee san laaffisuun miti. Ati namni ani har'a jaaladhu kun haadha manaa kiyya yoo taate borutti dhalli anaaf si gidduudhaa argamu dhala baay'ee orommaasaa fi biyya isaatiif yaadu ta'a jedhee waan yaaduufan gaaffii jaalalaa siif dhiyeessinaan jedhe. Anis gaaffii jaalalaa sana yeroodhaaf irratti yaaduu hin barbaanne. Maaliif jennaan aniif inni oromummaadhaan daandii tokkorra jirra. Waan hedduu walitti qabnus wanti addaan fageessu tokko nu jira. Sunis maali jechuu dandeessu? Egaa akkuma lafa dhalootaa keenyaan gargar taane amantiin hordofu waaqeffannaa ture. Anis immoo musliiman ture. Inniif ani egaa caayaa amantii garagaraa jalatti jirra. Oromoon ganamni amantii isaa waaqeffataa ta'us mucaan kun flexibility yookiin immoo bal'inni sammuu inni qabu baay'ee na ajaa'ibsiisa. Egaa gaaffii jaalalaa akkuma inni naa dhiyeesseen ani siin jaalachuu hin danda'u. Sabni ani siin jaalanneef immoo tokko lama jedheen waan amantii fi wantoota maatii koo keessa jiru akkasumas maatiin koo baay'ee ulfaatoo waan ta'aniif nama naannoo biraatiif dabarsanii akkanan kenne. Sababa kanaatiinis immoo maatii koo irraa gargar fagaachuu akka hin barbaanne isaaf hime. Sana booda innis itti yaadaatti yaadi dhugaa jirtu tokko uni lamaanuu wal amansiisuu qabnaa naan jedhe. Anis dhugaan barbaada, atis dhugaa barbaadii naan jedhe. Ollee bulaa akkuma deemnuun walitti dhiyeenyi keenya hammaachaa deeme. Sana booda akkamii dhugaa barbaadde jedhee na gaafachuu eegale. Anis eeyyeen dhugaa barbaaduun baay'ee natti ulfaata. Dhugaan ani beeku dhugaadhaan amma bakka dhaabadhee jiru kana waan ta'eef dhugaa barbaaduu hin dhaqu yookiin immoo dhugaa biraa barbaaduu hin fedhu hin jedheen. Tole arga jetteeti ani garuu dhugaa barbaaduun dhiisu naan jedhee garan ani barbaadutti as luucca'uu eegale. Isaaf haa galuu isaaf haa dhiisuu waan hedduu na hubachiisuu yaade. Ani garuu sababa maatii kootiifis jecha
dhugaan of harkaa qabuufis jecha dhugaa mucaan kun ilaalinaan jedhe gonkuma eeyyamamtuu hin taane. Innis egaa waan hunda dhiisee gara kootti dhufe dhugaa barbaadu sanas argate jedhee tanan yaada. Waan hedduus wanti inni irraa baree hedduutu jira. Egaa gaafa kana ture aniif hiriyyaan koo kun kanan gonkumaan dagannee dachee sikkoo mandoorra teenyee waadaa waliif galle anis hin ganu atis nan ganiin. Yoo Rabbii waliif nu kaa'e ani kan keetii atis kan kooti jedhee gaafan ani eebbifamu dhufee na eebbisiisee qubeellaa odaarraa hojjetamte anaaf godhe anis qubeellaa odaarraa hojjetamte isaaf qubasaa jaalalaa sanatti direefi. Egaa jaalalli anaaf hiriyyaa koo kana gidduu jiru hagana jedhee ibsuu hin danda'u. Namni kallattii garagaraaf bakka garagaraa jiraateedhaaf jaalalli inni waliif qabu xiqqaadha jedhanii yaaduun waan hin yaaddamnedha. Osoo hin beekne abuurraa jaalalaa isaa keessa seenee Vaaskoo da Gamaa ta'ee dambalii garagaraa qaxxaamuree lafaaf gaarreen garagaraas kutee jilbeeffattuu fi waaqessituu jaalala isaa ta'ee jiraachuun anaaf hiree osoo hin taane kaayyoo ta'ee natti argame. Dhagaanis akkuma barnoota koo xumureen gara magaalaa Finfinneetti dhufe. Innis bakka biraatii waan dalaguuf akka carraa ta'ee carraa barnoota argatee gara magaalaa Finfinneetti dhufe. Aniif inni egaa waliin jiraachuu jaalala keenya walii qoodaa wal dudubbisuu eegalle. Inni kan jiraatu bakka biraati. Anis kireeffadhee galee yeroo tokko tokko na bira dhufuudhaan na dubbisaa. Yaada keenya walii qoodaa boruu keenya karoorsuu eegalle. Egaa hedduun keessan beekuu dandeessu aadaan gara sikkoo mandoo keessattuu Arsii Lixaa keessa jiru wanti gabbaraa jedhamu waan dhufaatuuf wantoota kan kana daaknee ilaalcha amantiin ilaalcha maatii qaban hunda irra dabarree gara mana tokkoo keessa seenutti akkasumas kabaja maatii koo gadi buusuuf jecha hiriyyaa koo kana faana waggaa 4 lakkoofsise. Har'aa aniif hiriyyaan koo kun mana garagaraa keessaa fi bakka garagaraatii jaalala keenya wal dhandhamsiisaa waggaa 4 guunneerra. Bifa akkanaa kanaan haga yoomitti itti fufna kan jedhu yeroo hundumaa hiriyyaan koo kun yaada kana naa kaasa. Maatiin isaas yeroo baay'ee akka inni fuudhee dafee dhalchee dhalasaa arguu barbaadu. Maatii isaatiifis akka carraa ta'ee namni kun hangafa ture. Gidiraa baay'ee keessallee waan darbeef maatiin isaa dhalchee dhalasaa arguun isaaniif carraa hin jirredha. Hiriyyaan koo kun kanaafis na dhiphisaa jira. Garuu ani sababa maatii kootiif jecha waa hunda cabsitti dubbachuu fi waa hunda isaaniin mari'achuun aadaas taatee amantiis natti ulfaattee jirti. Garuu egaa mucaa kanan dhiisuurraa waan maatiin kunaan jedhan dhaga'uun dirqama waan natti ta'eef gara maatii koo dhageessisuuttani malee. Garuu as keessatti obbolaan koo hedduun waan kana ni beeku. Mucaa kanallee hedduu walitti dhufu waliifis galanii walillee jaalatu. Hiriyyoonni koo hedduun mucaa kana hedduu jaalatu. Mucaan kun dhugaa dubbachuuf taanaan nama jireenya kiyyaaf ta'uu fi nama borutti waan gaarii na yaadu jedheen hedduutti amana hedduutti abdadha. Dhugaa dubbachuuf taanaan hedduu na jaalata. Anillee isaa alatti namni ani jaaladhu gonkuma hin jiraatas jedhee in yaadu. Saniif jecha obbolaan koo hunduu mucaa kana naa jaalataniiru. Garuu harmeen kiyya waan kanatti hin amanne. Abbaan kiyyas waan kana amanee jira. Dhagaanis Rabbiin na gargaaree haadha kiyya dhageessu waan hin qabuuf haadha kiyya waan akkasii jira maallaan jetta jedheen haadha kiyya gaafadhe. Harmeen kiyyas lakki ani waan kana fudhachuu hin danda'u. Mucaa kanaan amantii tokko hordofuu dandeessu. Garuu maatiin isaa amantiin hordofu kana jaalachuu danda'u dhiisuu danda'u. Suni waan biraati. Ta'uyyuu lafti inni itti dhalate kun fagoo waan ta'eef ani dabarsee mucaa kanatti si kennuu hin danda'u. Siifis in eeyyamu. Yoo barbaadde ulumaa haasofsiisi akkasumas maatii kee warra kaaniin mari'adhu naan jettee. Ulumaas nan gaafadhe guyyaa kana hedduun boo'ee hedduun gaddeesi. Haati koo waan kana na diddi jedhee gonkumaa hin yaanne. Maalummaa nama kanaa tokko lama jedhee waan kaleessa waliin dabarsinee fi waan waliin dabarre hundumaa gaafan ishitti himu ajaa'ibsiifachaa dhuma akka waan kana narraan fudhanne naaf himte.
Hedduus boo'ee, hedduus gaddee ishee biraas kallattiin gara hojii kootti deebi'e. Sana booda gara ulumaa yookiin immoo abbootii amantaa gaafachuuttis nan qaaree. Abbootiin amantaas harmee kee amansiisu jedhanii naaf himani. Harmee koottan deebi'e. Harmeen koos tole naaf jechuu didde. Ani kana si eeyyamuu hin danda'u. Waan kamis ta'e waan kam intalli kan gosaati waan ta'eef gosti illee irratti mari'achuu qaba jettee ammas funcaa yookiin sansalata jireenyaa kan biraa keessa na gashite. Egaa yaa obbolaa koo warri amantii beektan akka amantiitti maal gorsitu? Aniif mucaan kun caayaa amantii tokko jala kan nuti irra jirru. Amma waati kiyyaa sababan ani arsiitti dhaladheef mucaan kun immoo anarraa fagaatee Ambootti waan dhalateef irraa fagaadhuuti yookiin irraa adda bahii jiraadhu naan jechaa jirti. Sabni ishiin naaf dhiyeessitee dhalli kee gaafa dhalatte iyyuu ajaan arguun ni ulfaata. Maaliif jennaan dhalli kee waati kan waa taatu ta'e rabbiin fidiin malee garuma maatii isaatti malti. Kanaaf immoo ani dhala kee arguun fedha jetteet na gaafatti. Anis deebiin isheedhaaf deebise. Wanti borii kan rabbiiti. Har'as yoo ta'e anis faana jiraachaa hin jiru. Namni Ameerikaa fi Awurooppaattuu wal fuudhee wal heerumsiisaa jira. Yaadni ati naaf kennite kun nan amansiisu jedheen isheetti hime. Isheen garuu narraan fudhanne. Nas amanuu hin dandeenye. Agaasin akka yaadaatti maallaan jettu waasin gaafadhaa waan himaa. Warri waa beektan maaloo waanaan jedhaa dhiisuudhaaf jaalala itti heerumuudhaafis garaa haadhaa kana ofitti rifachiisuu hin barbaanne. Hariyyaan koo kunis haati kee amanuu qabdi. Garaan ishii yoo sitti rifate ati cubbuu ofitti fiddee dhufuu osoo hin taane anaafillee gaariin ta'u. Namni tokko gaafa warroomuun isaa kophaadha osoo hin taane maatii kallattii lamaaniin jiraniini. Kanaafuu ati harmee kee amansiisi gama kamiinis ta'u amansiisuu qabda jedhee yeroo hundaa natti himaa ture, natti himaas jira. Har'as taanaan rakkina kamuu baachuuf ani qophaa'aadha. Isinis waanaan jedhaa yaada keessan akkanaa kennitan abdiin qaba. Obboleettii keessan waan ofii jedhee hiriyyaan koo kan na waamu magaalaa Finfinnee irraati. Tole obboleettii keenya seenaa kee waan nu qooddeef guddaa galatoomi. Daawwattoonni gammeetuubis yaada keessan obboleettii keenya kanaaf akka qooddan abdiin qaba. Egaa asirratti ani hedduu wanti nan jedhu hin jiru. Maaliif jennaan akka yaada kiyyaatti wanti kun nan amansiisu. Akkuma tu jettee namni daangaa aardii tokkorraa aardii biraatti wal fuudhee wal jiraachisaa jira. San qofa miti biyya keenya keessatti namoota hedduutu kallattii garaagaraatii wal fuudhee wal jiraachisaa jira. Kanaaf ilaalcha akkasii keessaa bahuu fi wantoota akkasiirraa fagaachuun anaaf kaayyoo kooti. Akkasumallee gorsa kiyya yoo rabbiin si gargaaree harmeen kee si amante bareeda. Sanaan alatti garuu kana sana siin hin jedhu. Namoonni narraa waa beektan waan jirtaniif waa jedhaanii yaada keessan nuuf qoodaa. Horaa bulaa deebanaa gammeetuubiidhaa Oromiyaarraa.